Oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Boteedhaaf naannoo ishee jirtan maraaf koonfireesiin afuuraa guddaa waldaa amantoota yaa'ii Waaqayyoo magaalaa Boteedhaan isteediyeemii irratti isiniif qophaa'ee jira. Tajaajiltoonni raajii gammachuu ittaanaa faarfataan Muluqan Taaddasee faarfataa Sanyii kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen argamuudhaan nu tajaajilu. Maarree sagantaa kanarratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo hin lallabama, dhukkubsattootaaf ni kadhatama, lubbuu haaraaf waamichi ni taasifama. Guyyoonni sagantaa kana muddee 16 aga 19 kan turu kamisa galgala sa'aatii 9 jalqabee jimaata guyyaa guutuu, sanbata guyyaa guutuu, dilbata guyyaa guutuu ta'uusaa beektanii irratti akka argamtaniif bakki argama keenya isteediyeemii magaalaa Botee buufata fayyaa dugda duubatti argama.